Bara kana Ministeerri Barnootaa guutumaan guutuutti intiraansii egzaamii karaa onlaayinii kennuuf qophii gahaa gochaa akka jiru guyyoota muraasa dura ibsuunsaa ni yaadatama. Kanaan wal qabatee barattoonni baay'een keessan karaa teelegiraamii keenya dhuftanii gaaffiiwwan garaagaraa nu gaafachaa jirtu. Viidiyoo kana keessatti gaaffiiwwan isin nu gaafatan keessaa gaaffii murteessoo gaaffii barattoonni baay'ee beekuu qaban gaaffii barattoonni yeroo baay'ee koonvirs ittiin ta'an haala kenniinsa qormaata onlaayiniitiin wal qabatee gaaffiiwwan gurguddoo 5 deebii gahaasaan isiniif kenna. Gaaffiiwwan gaafatamaa ture keessaa tokko isteeppii qormaataa kana ittiin hojjetan yookaan immoo piroosesii qormaanni onlaayiniitiin hojjetaman tokko tokko nutti agarsiisaa jettanii turtanii viidiyoo kana keessatti akkamitti qormaata kana akka hojjetan isinitti agarsiisa. Inni lammaffaa fi inni murteessaan irra deddeebi'amee gaafatamaa ture keessaa gaaffii darbuu fi deebii jijjiiruudha jechuudha. Gaaffii yeroo hojjennu keessatti gaaffii tokko darbinee irra deebinee hojjechuu ni dandeenya, deebii keenya sirreessuu ni dandeenya kan jedhu gaafatamee jira. Isa kanas deebisaa isiniifan kenna. Inni sadaffaan immoo yeroo hojjennu keessatti riizaaltii yookaan immoo bu'aa isaa yeroo sanatti ilaaluu ni dandeenya kan jedhu gaaffiin gaafatamee jira. Isa kana sadaffaa irratti isinii deebisa. Inni afuraffaa immoo osoo hojjennu rakkoon teeknikaa yoo mudate kana jechuun maybe ibsaa yoo bade intarneetiin addaan ciccite maaltu ta'a deebiin dura hojjechaa ture gaaffiin dura hojjechaa ture sun nu jalaa badaa kan jedhu gaaffii gaafatamne keessaa isa afuraffaa irratti deebii isinii kennudha. Inni shanaffaan immoo iddoon qormaataa yuunivarsiitiidha moo mana barumsaa keenyadha kan jedhu gaafatamee jira. Isa kana immoo dhuma viidiyoo kana irratti isinitti himachuudha. Gaaffiiwwan kanaaf deebii bal'aasaa viidiyoo kana irratti waan isinitti himuuf haga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo barattoota baay'ee bira akka ga'uu fi please viidiyoo kana like godhaa. Akkasumas immoo koomentii nu barreessaa isiniin jechuu barbaada. Haga xumuraatti na wajjin turaa. Gara gaaffii isa jalqabaa yookaan immoo isteeppii qormaata kana ittiin hojjetan onlaayinii egzaamii onlaayinii yeroo qoramtan keessatti akkamitti akka hojjetan bifa salphaatiin isinitti himachuudha. Yeroo baay'ee barattoonni onlaayinii egzaamiidha gaafa jedhamu miirri sodaa yeroo itti dhaga'amu jira. Kompiitara wajjin haga ammaa waliin argine akka waan baay'ee cimu wayiitti yeroo hubatan jira jechuudha. Garuu kun kanarraa faallaadha jechuudha. Akkamitti akka hojjetanii bifa salphaatiin isinitti himachuudha. Jalqaba irratti mana barumsaa keessan irraa admishiniin isiniif kennama. Admishinii nambaree jechuudha. Admishinii kana keessatti maqaa yookaan yuuzar neemii fi akkasumas immoo paaswoordiin isiniif kennama jechuudha. Erga isiniif kennamee gara qormaataa gaafa seentanu kompiitara itti qoramtan irratti yookaan taabileetii laaptooppii irratti qoramtan irratti kompiitara keessan jalqaba irratti akkuma kompiitara keessan argitaniini loogiin akka gootan isin gaafata jechuudha. Loogiin jechuun akkuma teelegiraamii yookaan immoo feesbuukii ittiin loogiin gootanii seentan yookaan immoo akkaawuntii keessan maqaa keessanii fi paaswoordii keessan galchitanii seentanu akkuma kana kompiitara irratti maqaa keessanii fi paaswoordii keessan akka galchitan isin gaafata jechuudha. Admishin nambarii keessan irra isa jiru sanarratti paaswoordii achirraa fi yuuzar neemii kan maqaa keessan achirratti galchitu jechuudha. Achi booda loogiin kan jettu tuqxu erga tuqxanii booda suuraan keessan maqaan keessanii fi gosti qormaata keessanii kompiitaratti isinii dhufa jechuudha. Achiin gaaffii isinii dhufa. Gaaffii sana irratti deebiidha kan jettan yaadan irratti kiliik gochaa deemtu jechuudha. Achiin dhumarratti sabmiit gootu jechuudha. Kun baay'ee salphaadha. Akkuma bilbila keessanitti fayyadamtan jechuudha. Akkuma sooshaal miidiyaa fayyadamtan yeroo feesbuukii akkaawuntii haaraa bantan teelegiraamii akkaawuntii haaraa bantan akkasitti maqaa keessan galchitanii seentan paaswoordii keessan galchitanii seentanu bifa salphaatiin akka itti galchitanii gara gaaffii sanaa deemtu jechuudha. Kun waan ammana baay'ee nama rakkisuun qabu kanaan ammana sodaachuun qabdan jechuudha. Akkasumas immoo mana barumsaa keessan dura isin shaakalchisu jechuudha. Osoo qormaata kana hin jalqabiin dura akkamitti akka hojjetan jalqaba irratti isinitti agarsiisu waan ta'eef inni kun baay'ee ammana isin rakkisu jedhee yaada. Inni lammaffaan immoo gaaffii darbuu fi deebii jijjiiruu dandeenya. Kun gaaffii barattoota baay'eeti. Gaaffii irra deddeebi'amee gaafatamaa jiru keessaa inni tokkoffaan isa kanadha jechuudha. Barattoonni baay'een gaafa dubbatanuu deebii jalqaba guunni sirreessuu hin dandeenyu. Duubatti deebinee deebii sana sirreessuu hin dandeenyu. Gizee tokkicha dabarsinaa yookaan immoo yeroo tokkicha dabarsinaanii carraan deebii sana sirreessuu keenyaa dhiphaadha. Kompiitarri duubatti nuun jedhu jettanii barattoonni tokko tokko yeroo haasaan nan dhagaa jechuudha. Kun odeeffannoo sobaati jechuudha.
yeroo hojjettan keessatti gaaffii isinitti ulfaate tokko bira darbitanii deebitanii dhumarra hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Next kan jettu jira. Nextii sana tuqxanii gaaffiiwwan dandeessan shaakaltanii achii booda immoo deebitanii gaaffii isa isinitti ulfaate sana dhumarra hojjechuu dandeessu jechuudha. Ofii isaatiiyyuu dhumarratti kompiitarri gaaffiiwwan isin hojjennee isinitti agarsiisa jechuudha. Gaaffiiwwan bakka duwwaa ta'anii kalarii kan biraatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Deebitanii shashaakaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo qormaata kana hojjettan keessatti gaaffii isinitti ulfaate irra darbitanii booda irra deebitanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Haga daqiiqaan keessan xumuramu jechuudha. Daqiiqaan keessan xumurameera taanaan maybe hojjechuun keessanii dhiphaa ta'uu danda'a. Garuu daqiiqaa hamma qabdanitti irra deddeebitanii akkasumas immoo deebii jalqaba guuttaniyyuu kan biraatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Isa kanaan ni dandeessu jechuudha. Malee isa namoonni tokko tokko deebii jalqaba guunnaanii deebitee sirreessuu hin dandeessu jedhanu odeeffannoo sobaate jechuudha. Inni sadaffaan immoo deebii yeroo sana ilaaluu dandeenya yookaan immoo riizaaltii keenya yeroo sana ni ilaaluu dandeenya wanta hojjenne jettanii kan na gaafatanii fi seera onlaayinii egzaamii keessatti deebii keessan yookaan immoo bu'aa keessan yeroo sana ilaaluun ni danda'ama. Garuu ministeerri barnootaa bu'aan barattoota hundaa yeroo tokko akka gadhiifamu waan barbaaduu fi yeroo sanaa fi deebii keessan yookaan immoo bu'aa keessan dhoksuu danda'a jechuudha. Dhoksee wal faana isinii gadhiisa jechuudha. Malee seera onlaayinii egzaamiitti ilaaluun ni danda'ama. Garuu ministeerri barnootaa bu'aan barattootaa waan yeroo tokkicha akka gadhiifamu barbaaduu fi yeroo tokkicha isinii gadhiisa jechuudha. Inni kun isa kanadha jechuudha. Kanaafuu yeroo sanatti ilaaluu hin dandeessanii jechuudha. Inni afuraffaan immoo rakkoon teeknikaa yoo mudate kana jechuun ibsaan baduu ta'uu danda'a. Intarneetiin addaan ciccituu ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin rakkoon teeknikaa yoo mudate deebiin guutaa ture sun nu jalaa badaa akka haaraatti deebinee sirreessinaa jettanii barattoota gaafatanii fi kuni yoo rakkoon teeknikaa garaagaraa mudate yoo ibsaan badee intarneetii ta'uu danda'a kompiitarri keessa yoo hojjechuu didee maaltu ta'a deebiin keessan yeroo hojjetanitti awutomaatikaalii seef ta'aa deema waan ta'eef yoo kompiitara baadhattan iyyuu deebiin keessan gaafa paaswoordii fi maqaa keessan galchitanii seentanu deebiin keessan akkuma duraatti isiniif ta'a jechuudha. Hin badu jechuudha. Maaliif kompiitarri seera onlaayinii keessatti deebiin guuttanii maal ta'a deema awutomaatikaalii seef ta'aa waan deemuuf deebiin guuttan tokkollee isin jalaan badu jechuudha. Ibsaan baduu danda'a rakkoon garaagaraa yoo mudate iyyuu deebiin guuttan isin jalaa hin badu jechuudha. Inni shanaffaa fi inni gaaffiin baay'ee murteessaanii iddoon qormaataa yuunivarsiitii moo mana barumsaa keenya ta'a jettanii barattoonni nu gaafatan jira. Keessattuu manneen barumsaa naannoo gandaa jiran akkasumas naannoo aanaarra jiraatanii kompiitara gahaa hin qabne maal ta'u kan jedhuu fi deebii gabaabaan isinii deebisu yoo ta'u kanaan wal qabatee ministeerri barnootaa amma ammaatti ibsa waan baasee qabu. Garuu akkasumatti gaafa piridiikti goonuu kompiitarri gahaa hin jiru taanaanii ammas carraan yuunivarsiitii seentanii qoramuu keessanii jiraachuu ni danda'a. Yookaan immoo waajjiroota aanaa keessan keessatti argaman kompiitaroota gahaa qaban achittis dhaqanii isin qoruu danda'u jechuudha. Yookaan immoo akkuma isinii jedhe yuunivarsiitii galtanii yuunivarsiitii keessatti carraan qoramuu keessanii bal'aa ta'uu danda'a jechuudha. Isa kanarratti ministeerri barnootaa ibsa mataasaa waan hin kenninee fi isa kanadha jechuu hin dandeenyu. Garuu piridiiktii mataa keenya yookaan immoo tilmaama mataa keenyaa gaafa isinii keenyu carraan yuunivarsiitii amma seenanii qoramuun jiraachuu ni danda'a jechuudha. Yookaan immoo akkuma isinii jedhe waajjiraalee naannoo keessan jiran irratti dhaqanii qoramuu ni dandeessu jechuudha. Akka waliigalaatti haala kenniinsa qormaata intiraansii bara kana yookaan immoo onlaayinii egzaamiin akkamitti akka kennamu bifa salphaatiin isinii deebisuu danda'eera jedhee yaada. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoo kana barattoota baay'ee bira akka ga'uuf laayik koomentii gochuu akka hin daganne viidiyoo kana irratti maaltu akka isiniif hojjetamuu barbaaddu yaada keessan koomentii irra kaa'aa. Viidiyoo kana nuti aga wal agarruutti nagaatti.